Shamar kabuna hordoftoota YouTube chaanaalii firuu caaloo jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaa waaqee bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessatti fayyaadha jirtu jajjabaattu nagaa kooti galanni waaqee lafaa ta'u isinillee akka nagaa taata waaqee bira abdiin qaba diraamaa harmee jechuudha nan beekama diraamaan harmee kuni yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo commentii lina barreessuu hin dagatinaa iddoon dogongora qabutis akkana sirreessitan abdiin qaba commentii na barreessaa commentiin keessan hedduu na barbaachisa kanaaf hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja bakka jirtanitti waaqessu waliin naaf haa ta'u obboloota hundumti keessanuu kan biyya alaaf kan biyya keessatti illee nagaa naaf ta'a isiniin jedha hedduun isin jaalladha nagaa naa tura diraamaan harmee akkatti dhiyaatutti isiniif dhiyaata obsaan caqasa amma dhumaatti daawwadhaati yaada qabdan Roduun injirtu laata. Warra mana kana. Barriin keessanuu banaa ramma. Maal gochee dhuftan immoo haadha dhaqqaba. Maal immoo himuu dhuftan? Sanga nama caalaa wajjin dhaabbadhu na argitanitti isa himuu dhuftan miti amma? Maalu na dhiisaayi harmeen isa har'a isa kalee na dhiisteertu waan ta'eef isa har'a na arginaan na rukutti na dhiistu kanaafuu dhiisaa itti nimina maalu sinan kadhadha maalu itti na nimina isa kun naqaanii maalu na dhiisa maalu itti nimina maalu sinan kadhadha itti na nimina maalu na eeggadhu kan maalinna takkasitti na laaltu Mede me ada kayama. Ini mu yaadeen isaaf yaadeen. Waanni maal argattanii si maal haasoftu kana hunda dhaabbattanii. Moo dhiyoo kanatti sargiin nyaachisuuf hiriyoonni kan hundumtuu hirmanii dhumaniiru. Sibichaa manatti hafe. Torbee takka moo hin jenne hin jaanan dhumna hin odeessina. Yoo heerumte jechuudha. Kana taanaan sinimu. Anollee waan argite himuu waan dhageesse himuu. Isun danda'u akkasuma homaa gochuu hin danda'u. Mi'aati keessa jirtee mi'aadha keeyama. Haadha dhaqqaba maaloo na dhiisaa isinan karadha itti nimina harminarra kana dhageenyaan na ajjeesti dhiisaa itti na niminaati. Mee maaluma sin fayyada isin kana yoo harmeetti himta waan tokko waan sin fayyadu hin qabu waan bakkeetti argitan hunduma isaa fiddanii harmee kootti himtuusi. Mee maal sin fayyada waan tokko waan sin fayyadu tokko hin qabu. Nadisa malu disa mo ani disun danda'u kawanan argee faanan dhaga'ee dirqama namatti mimina godhana keessa taa'uu danda'u waan ta'eef dirqama manima mi'aati keessa jirti ammaa dhagayyaa mideemi daa'imta ammaa silaaf ija namarraa gadi qabachuun beektu juma namatti baastu fiilamiti namaa dhaabbattanii mee dhaqee haadha keenya yaa midafi dafime na sardaa jira bahuudhaaf walichi qabachuu dadhabe ammayyuu qabachuu hin dandeenye waan ta'eef dhaqee haadha kee yaamee giiftii ko dhaqee naamuu guutuu boodatti deebi'e. Sana yaamte anoosuma jira waan isin odeessaa ooltan hunduma isaa dhaga'een jira. Haadha dhaqqabaa na dhageessa oduu bakkeetti dhageesse hunduma waan argite hundumaa fiddinatti himta. Anatu tole jedhee si alaa fuudhaa ture garuu kana booddee si alaa fuudhus hin barbaadu si alaa dhaga'us hin barbaadu. Mucaa kommoo waan hin taane itti naalaa hin dhiphisin. Sammuu ishee akka dhiphatu naalaan taasisi. Ani beekaa akkan itti guddifadhu. Isaati natti nimtu kanaafuu mucaa kun naalaa hin dhiphisiniiti. Oduu bakkeetti argites kan dhageeches lammaffaa dhufte mana kootti nimi. Dhagoos hin barbaadu, arguus hin barbaadu. Kanaafuu kana booddee manuma kooyyuu hin dhufin oduu dhufta taanaan. Mana koo bagannaa dhiistee bahuu dandeessaa. Akkasii re'aadha jiitu jettaniire. Nan deema maarre nan baha mana kee gadhiise maal rakkoo qaba nan deema rakkoo hin jiru kanaaf akkas taana rakkoo hin qabu nagaan oolaa deeman jiraane. Maal immoo maal barbaadde kan akkasitti dhaabbattee na laaltu? Rakkootu jiramoo? Dubbattu afaan dubbadhu rakkoo jiru maaliif callistee dhaabbatte?
Yenarme waan tokkotu na ajaa'ibe. Atuu duraanii qabaatee waan hundumaa fuuta wajjin naasofte turtan. Har'a garuu baay'ee sodaadheen ture akkan sodaadheen mun ture. Akkamitti deeme ittiin irraa fuudhuu deeste waan isin mul'iste. Ani immoo baay'ee dhiphachaan ture si sodaadhee harmi. Kanaafan callisee dhaabbachaa jira sitti dhiphachuu sodaadhee. Kanaaf inni natti dhaabbatu calliste. Natti hin dubbate turte. Kana booda oduu namaa fuudhee si loluun barbaanne ofumaa kee amantii si qaxaate waan ati balleessite ofii kee asitti hime akkaati waan tokko keessa dogongora tokko keessa hin galle si gorsuun barbaada malee oduu bakkee fuudhee dhufee mucaa kootiin lolu mucaa koo rukutuu hin barbaadu. Kanaaf kan inni ishirraa fuudhuu didee fi kanaafuu atis immoo isa gootu kanarraa akka of qusattu jaalalli kanuma jiru ta'ee bakka jira miti akka hin dogongorre akka wanni tokko hin jenne. Kanaaf kan si lolus yeroo hundumaa kanas rukutuufis akka ijoollee namaa akkaati hin taaneefidha malee oduu namarraa fuudhanii daa'ima ofii rukutuun hin barbaachisu amma kanatti. Kanaaf kanan oduu namaa dhaga'uu hin barbaanneef kana booddee namaa wajjin waa'ee namaas naasa waa'ee namaas namarraan fuudhu. Kanaaf jedheetan. Harmee guddaa galatoom jecha siif hin qabu. Baay'ee sitti gammadeen jiraadha. Isa ofii keenan loltu isa ofii keena gorsitu naa wayya silumaayyuu. Oduu nama bakkee fuutee akkaatiin rukutus akkaatiin loltus hin barbaadu anis. Kanaafuu harmee koo guddaa naaf galatoom beektu koo ati beektu dhaabara harmee koo gorsituu koo ati waan hunduma koodha. Tole haa ta'u mucaa koo ani haadha keetii akka hiriyaa keettis akka haadha keettis na laalii waan jiru immoo dhoksin natti himi waan gorsamuu qabdu irratti isaanatu si gorsa. Kanaaf atis immoo akka ijoollee bakkee akka hin taane sumaan asitti himaa. Kanaafuu gorsa koos dhagee gorsa koos fudhu. Amma meedii kuna nu daffisi.